irradee buudaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanneen salaamtaa tanan jiin wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eebba bagana gaan dhufte. Hundi keessanuu yooyyaa jenne ilmaan Oromoo Muslima Kiristaana waaqeffatan jenne akkam jirtan eega isiniin jennee booda ummata keenyaaf sagalee tahuun akkumatti fufetti jira jechuudha. Feemasoonni gariin feemasoota wanni jettaniin ta'afaan babal'aa tasammuu qullaa tan isin jala yaadan tun tawaa takka faayidaan qabne fakkeessuudhaaf barruu takkaa fi viidiyoo takka ol darbitee booda ajandaa isi kutti jechuudha. Ajandaa ummata keenyaa amma kara murtii guutuufaa jijjiiruu barbaadanii jechuudha. Meelaala waan wahii beekneef hin jettu tana waan feemasoota jettanii carqii sammuu duwwaa si galee taafaan dheerattu isin jala yaatan intala deera waalaikum salaam acheeko tan isin jala yaatan meelaala warra dheengadda takka ummata Harargee kanaat sagalee takka ta'een beeyneetu amma dubbii jijjiiruuf ajandaa jijjiiruuf way murtii guutoo hidhamee way maarree hidhamee way miitirkishoo hidhamee jaanii ajandaa jijjiiruu barbaadanii. Obboleeyyan kiyya ummata Oromoo dammaqa. Waan feemasoota jettanii isin gartee fooloo gootanii wanna keessan darbitanii fi ifiifirra qooysitan tana mee isinummaan dhaabbadhaa if laala. Guyyaa ajandaan keessan bakka arkate gaafa namni isin dhagayuu eegale gaafa abbootiin qabeenyaa isin dhagayuu eegalte gaafa mootummaan gurra isinii kennuu eegale isaan ajandaa biroo fidanii jechuudha. Sigale abbaan hidhame dhimma isaati waan hidhameef warra walii dheefi ka hidhameef beekaa jechuudha. Sigale waalaikum salaam falme sabboontu Oromoo bagana gaan dhufte sigale takkanaa tana fa'aa jira shamarran Oromoo keessa sigale if kennitu tanaaf jecha shamarran kabajaa isiniin jenna nuti. Gaafa ajandaan Oromoo bakka arkate jaame meelaala yeroo hunda waan feemasa ifiin jaa carqii warra afaan dheeratu kasammuu qullaa kana gaafa ajandaan Oromoo waa arkate bakka arkate qabsoon Oromootuun fuula godhatte jaadhi isaan ajandaa biroof fidanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya abbaa fedhe haa ta'u namoota dubbii kanaa'uuf murtii guutoo haa qabe seera mootummaati. Naxaa baasu seera mootummaati. Isaan ajandaa jijjiiruu fi ajandaa ummata Harargee miskiina kana jijjiiruu fi halkanii guyyaa ol kaanii dhaabbachuu jiranii jechuudha. Sigale kana jijjiiruu ni dandani abadan haga nuti jirru nuti isaan caala feemasa isaan caala dubbii dandeenya isaan caala gartee namallee taphachiisuu dandeenya waa hunda godhuu dandeenya jechuudha. Abadan hin jijjiiranii jechuudha. Sigale waan amma gartee feemasa jettanii isin jala yaatan jaankii gartee namni dhibbi torbaaf namni qubni hogii ilaale waan guddaa ibseetu sigalee qullaa sammuu qullaa tana gartee jalaa hafuun keessan dirqama isinitti tahaa. Amma ajandaa jijjiiruuf deeman. So ajandaan keenya ummata keenyaa sagalee ta'u. Gooliin teenya ummata keenyaa sagalee ta'u. Nama ummata keenya gargaare ibin sheeyxaantichiniin anjuuku yoo ummata keenya gargaare galatoonfachuudha. Jajjabeeffachuudha. Arralaa yaadataa sigale gaafa rakkoon jirtu namni na dura bahee qeeqan jiru jechuudha. Arra inni ummata saniif owwaannaan waywaata keenya dhageenyaan dheengadda yaadatta yoo ta'e viidiyoo tiyata dabarte irratti abbootii qabeenyaa ji'eetiin sheekotii ji'eetiin sheekotii manzaraa tana sigale taliqimsaa malee waa takka chin garre kijibdu ta imaama kijibaaf irra keessee haatu tana gartee qeensolee ji'eetii waamicha godhee jechuun even warri mootummaa keessa buusaa gonofaa kaifiin jettanilleen ummata kanaaf rahmata godhaa jee. Sigale kana yaamicha kana kanuu dhagee yaadataadha jechuudha. Arra bahee namni na dura galatoonfate hin jiru jechuudha. Sigale wallaalaa fi wallaaltuun takka takka gartee dheengadduma akkana jechuun turre dheengadda. Hujii arra inni dalageen isa faarsina boruus hujii inni dalaguun isa qeeynaa jechuudha. Sigale khasiqeeku khaulsikhasu hujiteeti khagasibusu hujiteeti jechuudha. Arra yaadatan gartee nabira green light qaba jechuudha. Onneeti yakheessa alaabaa dhaabbatee fi jira jechuudha. Sigale maaliif
anaaf qabeenya kenne anaafi gartee faayidaa takka godhe no ummata kiyyaaf godhe namni ummataa qabsaa'u yeroo hunda oggii ummanni miidhame ummataa wajji dhaabbata yeroo namni tokko ummataa waa godhe ummata saniif jecha gartee nama waa godhe san galatoonfata jechuudha. Anamma mootummaan tun osoo ummata kana gatuu dhiiftee buqqisuu dhiiftee anaangoon isarraa barbaadu maalayiin isarraa barbaadu takka hin jiru. Rakkoon tiyya ummata kiyyaa jechuudha. Ummata butamaa jiru, buqqaa jiru, dhumaa jiru sigale kanaa jechuudha. Waa takka. Mootummaa tana caalaa namni na beeku hin jiru. Abbootii qabeenyaa tammachi aangoo qabdu warra aangoota kana tajaajiltu tana caalaa namni na beeku hin jiru. Takkaatti dhaqee kan diyaaspooraan kun asii waan qabu walitti qabatee dhaqee mana isaanii taa'ee kophee isaanirraa baasu. Kophee isaanii dachaasu. Investara nu godha karaa nu banaa jedhanii isaanii waywaatan. An takkaa abbaan fedhe na beeka. Penii takka nama kadhadheen beeku. Rabbillee wiliin an kadhachiise sigala. Mootummaaniin ammaan sheeyxaana juutun sheeyxaantichi dhiiga namaa dhugu jiru kun osoo ummata kana gargaareeniin faarsaa jechuudha. So saniifuu arra gartee yaadataan na biraa kabajaa guddoo baay'een irraa gammade jechuudha. Qabeenya rabbii wanni si kennuuf sigale. Qabeenya rabbii wanni si kennuuf si laaluuf si madaaluuf maskiinaan gargaartaa nama sii gadiitiin gargaartaa jechuuf. So abbootiin qabeenyaa kaa haftanilleen abbootiin qabeenyaa kaa gartee ijoollee tiktook guyyaa dheeraa asii yaatanii maallaqatti hiraa ooltanilleen sigale. Ummata miskiina rabbi malee umaan qabne san gartee yaadadhaa isiniin jenna. Qabeenya rabbii isinii kan sigale. Anamma waanin ummata kiyyarraa qabu irraa qusachaan jiru. Wanni nan qabu sagalee ta'uufi. Wanni nan isaan gargaaruu danda'u sagalee isaanii ta'uudha. Sigale. Akkamma abbaa qabeenyaa yaadataa kanafatti miliyoona meeqa baasee gargaaruu hin danda'u jechuudha. Garuu wanni nan gargaaruu danda'u miskiina sagalee isaanii ta'u isaanii lallabu. Yaadataa kanaawu lallaba kiyyaa kaasee jechuudha. Sigale. Kara dandeeysaniin ummata keessan gargaaraa wanni jennuuf tanaa yoo gargaaruu hin dandeenye gartee ummata kanarratti ajandaa ummata kanaa jijjiiruuf hin tattaafatinaa ummata kanaaf sagalee taanaan hudhiisaa wanni jennuuf tanaa jechuudha. Namni baranaa bakka laayikiin heddummaatu bakka sheeriin heddummaatutti odeema. Amma laayikiin tamurti guutuu heddummaata ishee hundinuu san oofaa jechuudha. Yaa obboleeyyan kiyya laayikiin maallaqaa miti walii qabatteen gurguratu. Osoo laayikiin biliyeenara nama goote namni Jawaar Mohammad caalaa biliyeenara ta'u hin jiru. Sigale. Osoo sheeriin gatii qabaatte namni Jawaar Mohammad caalaa gatii harkatu hin jiru. Sigale. Namni miliyeenaan sheer taa'u miliyeenaan laayikii godhamaa oolu. Sigale. Yaa ummata rabbiin chaawjeen. Sigale. Namni tokko namni humni laaleef hayyuun ta'u khudhallaaleef wallaalaan ta'u mee dammaqaa ummata keenya. Feemasoota kana keessaa eenyuun sagalee sii ta'u jira. Eenyuun rakkoo ta'e kontiiniyuu sigale guyyuma tokko viidiyoo waraabanii takka waa maxxansanii deemanii ajandaa fi deebuu miti. Eenyuutu hanga ati rakkoon ta'e sun furmaata harkattu. Rakkoo ta'e tana jala deemee sigale haga dhumatti si wajji deemaa xiinxalii yaadii sigale nama kana cinaa dhaabbadhu sheerii laayikii jaansan godhii fi hamileetti godhii jechuudha. Feemasoonni qabaachuu barbaachisuuf sagalee akkasii ta'uuf malee akka sagalee ta'e ukkaamsuufi miti jechuudha. Saniifuu warri ajandaa jijjiiruu barbaadan warri ajandaa jijjiiruuf foolattan dhaabbadha. Itti aansuudhaan irra deebi'eetiin ammaas waamicha godhaa jechuudha. Osoon karaa ajandaa kiyyaachuun kun abbootiin qabeenyaa yaadataa qofaa miti jechuudha. Namni Harargeen uumte, Oromoon uumte, Oromiyaan uumte, Itoophiyaan uumte yaadataa qofaa miti jechuudha. Yaadataan waan hiixachuu danda'u hiixate uummata sanitti. Mee buusaan gonofaa isi jira. Uummanni sun miseensota buusaa gonofaati. Buusaa gonofaa jedhanii maallaqa irraa guuruu turan. USC ID Itoophiyaan USC no Itoophiyaan AD jedhanii kagartee nyaataaniif dandeenya jedhanii gaafa kaan madaabara wantarra naqanii footoo kaasanii karaa Tigraay oloofan sun dhaabbanni sun isi jira. Arra yeroo uummanni miliyeenaan buqqa'ee sigale
bakka jala seenu yeroon gannaa bakka itti rooba dheeyisu dhabee rakkachuu jirutti eeysi jirtan as bahaa dubbadha ummata kana gargaara.